namtichi tokko gaaf tokko ture hawwii guddoo qaba diin rabbii barachuu irratti. Hawwii isaa tun akka hawwii taatee jalaa hin hafneef diin rabbii kana barachuun qaba je'ee imala isaa ka'ee jalqabe. Yeroo tanaa maal je'ee murteeffate? Qur'aana rabbii kana barachuun qaba jee eega murteesse booda qur'aana rabbii kana nama juuza 10 na barsiise gaala tokkoon kannaaf, kan 10 na barsiises gaala tokkoon kannaaf, kan 10 na barsiises gaala tokkoon kannaafi. Kanaafuu juuza 30 gaala 3 barachuun jalqaba je'ee gaala 3 fudhatee ka'ee mana isaatii ba'e qur'aana rabbii juuza 30 kana barachuudhaaf. Yeroo tana imala isaatti jalqabe. Osuma deemaa jiruu ganda tokko ga'e. Ogguu ganda kana ga'u nama wayii ganda san keessatti arge. Namni wayii san isa gaafate. Abboo yaa namticha kanana gaala 3 walitti qabattee ati eessatti deemta je'ee gaafate. Yeroo tana namtichi kun itti hime hawwii bara dheeraa kan qaburraa kan ka'e an qur'aana rabbii kana barachuudhaaf hawwii waan hin qabuuf nama juuza 10 na barsiise gaala tokko akkasuma ammaas kan 10 na barsiise gaala tokko kan 10 na barsiises gaala tokko gaala 3 hin juuza 30 baradha je'ee imala koo jalqabe jennaaniin namtichi kun humaa rakkoon qabu juuza 10 siin barsiisaa mee naa kanne jeen gaala tokko hayyee na barsiise jennaan amaana namaa nyaatin jeen amaana namaa hin nyaatin jeen kuni juuza 10 jeen hayyee haa ta'u je'ee gaala tokko kannee fi amaanaa namaa hin nyaatin jecha kana qabatee namtichi kun gaala lamaan fudhatee imala isaa itti jalqabe. Amma juuza 10 baratee jira juuza 20 naa hafee je'ee osoo deemaa jiru ammas ganda tokko dhufe. Ganda kana gizee dhufuus nama wayii arge. Nama wayii agarraan aboo namticha kana gaala kana lama fuutee isa deemtaa jennaan ani qur'aana rabbii barachuudhaaf mana bahee amma hangaan beetti juuza 10 baradhee jira gaala tokkoon baradhee jira amma gaala lamaan kanaan juuza 20 mana hafe baradha jeen. Tole hayyee gaala 10 juuza 10 gaala tokkicha kannitee kan baratte maal jennaan amaana namaa nyaatin juuza 10 naan je'ee namtichi isa kana barsiisee kanaan baradha jeen. Ani siin barsiisa hayyee gaala tokko naa kanni jeen hayyee na barsiisi jeeni riskii gartu biran kutin riskii gartu biran tarin je'ee kunis juuza 10 deem jeen. Tole hayyee je'ee gaala tokkicha kannee fi riskii namaa riskii agartu biran kutin jecha kana qabatee imala isaa jalqabe. Amma juuza 20 barate juuza 10 qofaatu hafeef gaala tokko qofaatu harkatti hafe. Imala isaa itti fufee osoo deemaa jiru ammaas ganda biraa dhufe. Ogguu ganda kana dhufu namni wayii itti dhufe ammaas itti dhufnaa yaa namticha kanana gaala qabattee ati eessatti arra deemtaa je'ee gaafate. Jennaaniin ani hawwii bara dheeraa qur'aana rabbii barachuu waan hin qabuuf qur'aana rabbii barachuu irra ture hanga ammaattis gaala 3 mana kootii bee gaala 2 immoo juuza 20 baradhe. Gaala jalqabaa amaanaa namaa nyaatin jecha ja'amuun baradhe. Katti aanu immoo riskii gartu biran kutin jechuudhaaniin baradhe. Tokkicha hafees barachuu hawwiin qaba jennaaniin anis siin barsiisa je'en. Hayyee na barsiisii jeen juuza 10 si barsiisaa namtichi je'ee nama takka amantee si gane lammuu deebitee hin amanin jechi kun juuza 10 inni kunis qabadhu deem je'en. Duuba namtichi gaala tokkicha harkatti hafees kannee fi deeme nama takka amantee si gane lammuu hin amanin nama takka amantee si gane lammuu hin amanin jecha kana irra deddeebi'aa
kee gale ilmii fixee guyyaa 30 fixee. Kana osoo deemuu amma mana mootii wayii dhaqee mootiin kun nama kana jaalatee if bira qabee yaa namticha kana naa ani hajjii wayiitiin deema mee warra koo kana bira naaf taa'i maatii koo naatiisi loon kiyyaa fi qe'ee kiyya na eegi ji'een ka'ee hajji biraa kute yeroo tana duubo namtichi kun osoo qe'ee isaa tana keessa jiruu haati warra gurbaa kanaa sharri itti yaadde anaa wajjin badii daleeydu malee jetteen yeroo sana namtichi if keessa yaade aniin kun dur maaliin baradhee ture quraana rabbiitiin baradheemi maaliin baradhe amaanaa namaan nyaatin namtichi yeroo jalqabaatu jecha kanaan baradhe juuza 10 gaala tokkooniin baradhe amaanaa namaan nyaatin jechuu na barsiise akkamiin amaanaa namaa nyaadhan abbaan mana keetii amaanaa na kannatee si kute atis amaanaadha akkamittiin amaanaa duubaa balleessa inuman balleessu je'ee didee duuba yeroo tana namtichi intalti tun aartee gaafa abbaa warraa galu namtichi ati gabrichi ati na bira dhiiftee badii natti dalagee jetteeni maqaa hamaa irra keesse yeroo tana namticha kana ajjeeftu malee ani naaf ati waliin hin jiraannu jetteen yeroo tana abbaa warraatis dhugaa sehee namticha kana ajjeesuudhaaf murate yeroo tana hayaa niin ajjeesaa mala askanni jee mala isiin itti himtee fi nama wayiitti qarshii kannee yeroo namni wayii si dhufe nama sammataa irraa kuti jeen yeroo tana namticha kanaan mucaa isa bira ture kana deemi mindaa kee kanee fi ati na bira teesse nama wayii irraa fudhu jeen namticha immoo itti himee jira namni kanaa guu dhufe ajjeesii jeeni yeroo tana mucaan mindaa kootiin fudha jee kara nama sanii deeme haati warraa quban qabdu immoo akka inni mala kanaan ajjeesuu deemu yeroo tana duuba mucaan eessa jiraa jennaan bar mindaa ji'aati fudhatu kutee jeeni nama ifiifuu gaafa kana hojii ciisi je'een hojii ciisuu dide inni mindaa kannaa fi naa dhaqee dura fudhata jetteeti kaatee dura ceete isiinis kaatee jala kutte mucaan dura kute osuma deemaa jiru nama wayii ooyiruu keessa nyaatu jiru agaree yeroo tana sa'a maaliin baradhe je'ee rizqii agartu biran tarin jecha jo'uun baradhe kanaafuu gaggoree warra ooyiruu kanaa wajjin nyaata nyaachuun qaba je'ee gaggoree nyaata nyaachuu jalqabe isaa nyaata nyaachuu jiru tana haati warraa tasharrii isa yaadde san daftee dura kuttee bikka silaa inni fudhatee mindaa ji'aa fudhatu deemu bikka silaa namni isa jeesitu qophaa'ee jiru san dura dhayite abbaa warra isii kun dhiira moo dhalaa akka ta'e ittiin himneef nama si dhufe qofa je'een namtichi dhiira moo dhalaa hin beekuu dhaqee nama eega isiin bira dhufte abaluu kanaan beeynee ajjeese intala mataa irraa fuudhe haadha manaa taniif sharrii mucaa kana yaadu deemtu san yeroo sanii mucaan nyaata nyaatee quufee yeroo deemee bikka silaa namtichi isa ajjeesuudhaaf isa eegaa jiru san dhaqu mindaa konaa kanni jeen namtichi akka laalee si dura fudhatanii jiranii deemi gali jeen tana duuba dhaqee abbaa warratti deebi'ee hay aboo mindaa koo maaliif akkas nagoota jeen nakki jibde jeen yeroo sanii akkamittiin sikki jiba jee ceeyaa dhaqee namticha gaafate akkamittiin namtichi kun akkamiin nagaa osoo hin bee jee aariidhaan dhaqee namticha yeroo gaafatu nama waan hin kanniif sin jee nama si dhufeef hin kannineen kanneetiif hin jira jeen mee jee yeroo laalu tan duute haadha mana isaati subhanallah ati maaliif ajjeeftaa jennaaniin haadha manaa kootiiti tun jennaaniin ati yoom natti himtee dhiira moo dhalaa akka ta'e haadha manaa nama si dhufeef jette malee cubbuun namtichaa achitti dhugaa baate yeroo tana namtichi ammallee garaa murannee namticha kana ajjeesuun qaba je'ee hayyee ammallee sittiin ergaa
sittiin ergaa nama si dhufuuf ammallee mindaa kana kanni jeen mindaa kanniifin inni joon ajjeesi jechuudha beekatte ajjeesi jeen nama si dhufu ajjeesi jeen yeroo tana amma namticha kana yaamee reefuun tana namtichi siin kannine ni dogoggoree nama biraatiif kanne amma itti si kanneetin jira deemi irraa fudhu jeen hayyee jeeti mucaan yaada sammuu isaa keessa yaade aniin kun maaliin baradhee jira je'ee ogguu tilmaamu nama takka amantee si gane lammuu deebitee hin amanin nama takka amantee si gane lammuu deebitee hin amanin jecha jedhu san yaadate yeroo sanitti mootitti ichi garagalee ani gaafa duraatiin juuza 10 gaala tokkoon baradhe juuzni 10 akki jedhu nama takka amantee si gane lammuu deebitee hin amanin ja'a ani ergaree huntana si amanee ati nagante ani sin amanuu hi'een beekumsa xiqqaa qabutti fayyadamuudhaan waan rabbi isa barsiisetti fayyadamuudhaan namtichi najaabe siraa amma dubbanne tana keessatti waan nuti barreetu jira namni ilmii rabbii beekumsa afaan ofiitiin iyya ofiitiin qara'ee dubbisee fi akkasuma ammaas kan namarraa dhagee hundaa'uu waan rabbiin hime hundatti fayyadamee itti dalagu akka waa hundarraa'uu najaa nu baaftu isaan turnuuf himte tanaafuu naaf isinis warra waan dhageetti fayyadamee rabbiin najaa isa baase rabbi nu haa taasisuu hanga qissaa biraatiin walitti deebinutti assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh